Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf akka dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanaatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uun sagalee kanaa kan dhaggeeffattan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa akka isaatti bakka jirtaniitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii. Ameen. Gooftaan keenyaaf fayyisaan keenyaa Iyyasuus Kiristoos yeroo hundumaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf akka dhiifama isaatti kan nu eegu sa'aatii kanattis immoo qulqulluu kan ta'e maqaa isaa akkasumas sagalee isaa akka dhaggeeffannuudhaaf kan walitti nu qabee maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Akkasumas deessuu gooftaa keenyaa haadha adduma keenyaa yeroo hundumaa waa'ee cubbuu keenyaadhaaf mirga ishee dhaabbachuudhaan kan nuuf kadhattu haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa qulqulloota harmoolii keenya hundumaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenyaa jireenyaa fi hojii gaarii kiristaanummaa kan jedhuun jechuudha. Boqonnaa lammaffaa hundeewwan hojii gaarii kiristaanummaa kan jedhu eegallee akka jirru ni beekama. Barumsa kana jalaas kutaawwan darban keessatti abboommiiwwan kurnan jalqabuudhaan isaan keessaa egaa muraasa isaanii ilaalleerra. Keessumattuu kutaa darbee abboommii shanaffaa barannee turre. Abboommiin shanaffaan hin ajjeesin akka inni jedhu ilaalleerra. Egaa hin ajjeesin gaafa jedhu nama kan ta'e akka kee kan ta'e nama hin ajjeesin akkasumas lubbuu kee foon kees hin ajjeesin kan jedhuun akka inni qabu ilaallee jechuudha. Har'a immoo akka fedhaa fayyaa Waaqayyootti kan barannu abboommii jahaffaa hin ejjiin kan jedhu seera boqonnaa 20 lakkoofsa 14 kan jiru jechuudha. Barumsi keenya mata dureen guyyaa irraa abboommii kana ta'a jechuudha kan waliin barannu. Egaan abboommiiwwan kurnan warreen darban keessatti shanan isaanii akkuma ilaalle abboommiin jahaffaas kaayyoo mataa isaanii qaba kan kennameef. Waaqayyoo abboommiiwwan kana yeroo kennu kaayyoo kennuuf ni qabaachuudha. Calliseetuma kaayyoo malee kan laate miti. Isa kanas gaafa ilaallu hin ejjiin kan jedhu kun maaliif kenname kan jedhu kaayyoo mataa isaa danda'e ni qaba. Innis maalidha? Egaan akkuma beekamu Waaqayyoo dhala namaatiin jechuudha bineeldota warreen kaan irraa adda taasisee kan uume waan ta'eef ejjaan akka bineeldotaatti akka inni hin jiraannee fi kana raawwatees immoo mataa isaadhaan badiinsa akka ofitti hin finne dhala namaa barsiisuudhaaf jecha hin ejjiin jechuudhaan Waaqayyoo dubbateera jechuudha. Karaa kana karaa Musee gara yeroo sana saboota Israa'el warreen fooniidhaaf har'a immoo saboota Israa'el warreen hafuuraa yookiin warreen lubbuu kan jedhamnu kiristaanota hundumaadhaaf abboommiin kun ni tajaajila jechuudha. Kanaafuu hin ejjiin gaafa jedhu bineeldonni naannoo kee jiran kanarraatu bilisadha. Akka barbaadanitti ejjanii raawwatu akka barbaadanitti jiraatu dhalli namaa garuu qulqulluu waan ta'eedhaaf ani qulqulluu akkuma ta'e isinis qulqulloota ta'a jechuudha Waaqayyo dubbateera. Jalqabas immoo dhala namaa kana kan uume Waaqayyo qulqullummaanidha. Fakkeenya isaatiin uume waan ta'eedhaaf cubbuu kana raawwattanii mataa keessaniin badiinsa ofitti hin fidiinaa kan jedhu nu hubachiisuudhaaf abboommiin kun kennameera jechuudha. Egaan abboommiin kun dhalli namaa uumaa isaa kabajuudhaan fedhii foonii isaa caalaa yaada isaadhaan geggeeffamuu akka inni geggeeffamuu qabu kan taasisudha. Egaan fedhiin nama keessanii jira. Kan jalqabaa fedhii foonummaati. Kan lammaffaa immoo fedhii hafuuraati. Fedhiiwwan kun lamaan qulqulluun Phaawulos akkuma inni jedhee wal falmuudhaan nu keessa jiraatu jechaadha. Inni kan foonii kun karaa foonii jiraachuu barbaada. Hafuurri keenya lubbuun keenya immoo kana dhiisuudhaan kanarraatii bilisa baatee hafuuraan jiraachuu barbaaddi. Fedhiiwwan hafuuraa qofa raawwachuudhaan tsoomiidhaan sagadaan sigdetiidhaan jiraachuu barbaaddi. Foon garuu isaan kan hundumaan barbaadu. Kanaafuu abboommiin kun immoo maal nu taasisa jechuudha. Fedhiiwwan foonii kanarraatii bilisa ba'uudhaan akka nuti yaada keenya qofaan akka geggeeffamnudha kan nu taasisu jechuudha. Waaqayyo immoo nama yeroo uumu egaan akkuma beekamu seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 Waaqayyo maal jedheera? Kottaa akka bifaaf fakkeenya keenyatti nama haa uumnu jechuudhaan Waaqayyo dubbateera. Nama kan jedhame kun dhiiraaf shamarradha. Yeroo sanatti Addaama argamu malee addaa wajjirraan Hewaan argamteetti. Hewaan kan uumamte Waaqayyoon garuu kan argamte Addaamirraadha.
Waaqayyo garuu nama kan uume dhiiraaf shamara taasisuudhaan. Dhiirri shamarris haalli lama jechuudha waaqayyoon uumamaniiru. Egaan gaa'elaan sanyii isaanii akka isaan bakka buufataniidhaaf fedhii wal barbaadu immoo saalawwan kan lamaan gidduu ni jira. Kana qofaa miti faayidaa baay'ee ni qabaata. Garuu gaa'elaan walitti dhufuudhaaf fedhiin wal barbaaduun keessumattuu umurii dargaggummaa jalqabuudhaan akkuma kutaawwan darban keessatti ilaalle umurii kanarraa kaasuudhaan fedhiin kun nama keessatti baay'eetti guddatee mul'ata jechuudha. Wal barbaaduun kun garuu sirna isaa gadhiisee kan taasifamu yoo ta'e yeroo isaa kan hin eegganne yoo ta'e akkasumas immoo kitaabni qulqulluun kan nu barsiisuun alatti yoo ta'e cubbuu ta'a jechuudha. Garuu sana bu'uura taasifachuudhaan kan taasifamu yoo ta'e immoo cubbuun ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf haa fudhannu gaa'elaaf yeroo ta'u gara fuuldaatti ni baranna waa'ee gaa'elaa. Gaa'elaa fi shamarri tokkoo fi dhiirri tokko wal barbaaduun wajjiraan gaa'ela raawwachuun cubbuu miti. Garuu sana dura immoo wanta hin taane raawwachuudha cubbuu kan taasisu jechuudha. Kitaabni qulqulluun matumti isaa gaa'elli dhuguma qulqulluu ta'uu isaa ni dubbata. Qulqulluun Phaawulos maal jedha ergaa isaa gara saboota Ibrootaa kan erge boqonnaa 13 lakkoofsa 5 yoo ilaalle gaa'elli kabajadha. Ciisichi isaas qulqullaadha jechuudhaan dubbata. Kanaafuu gaa'elli maalidha? Qulqullaadha jechuudha. Wal barbaaduun fedhii nama keessa jiru kanaan raawwatama. Ejja gaafa jennu garuu kanarraati addadha. Ejji maalidha? Gaa'ela dursinee fedhii foonii keenyaan gaggeeffamuudhaan akkasumas dhiirriif shamarra jechuu dandeenya saala adda addaa kan ta'an gaa'ela dura akkasumas immoo gaa'ela booda immoo akka walqunnamaniidhaaf guyyaa isaaniif eeyyamameen alatti walqunnamtii saalaa kan isaan taasisan ejja jedhamuudhaan beekama. Jalqaba gaa'ela dursuudhaan shamarri lamaan walqunnamtii saalaa shamarri tokkoof dhiirri tokko walqunnamtii saalaa kan taasisan yoo ta'e inni kun jala murame ejja jedhama. Kan lammaffaa immoo sirriimatti gaa'ela erga raawwatanii booda gaa'ela sana keessatti guyyaawwan isaan ittiin wal bira ga'uu qabanii fi hin qabne ni jira. Isaan kana adda baasanii guyyoota isaaniif hin eeyyamamne kan fayyada yoo ta'es maal jedhama? Ejja jedhama jechuudha. Ejja jedhama. Egaan ejji kun immoo abboommii kun ja'iffaa kanaan dhorkameera jechuudha. In ejjinaa kan jedhame kanarraatii of eeggadhaa jechuusaadha. Waaqayyo gocha kana yeroo dhorku faallaa sammuu maal kennee akkuma jalqaba kaasne gaa'ela immoo kenneerra. Gaa'ela immoo qulqullaa'aadha. Wal gargaaruudhaaf sanyii bakka buusuudhaaf kan taasifamu waan ta'eedhaaf gaa'elli qulqullaa'aadha. Ejji garuu fedhii foonii yeroo murtooftee nu keessa jirtu sana qabbaneessuudhaaf kan taasifamuu fi fakkeenya waaqayyoon kan uumamte lubbuu keenya baay'isee kan miidhudha. Egaan fedhiin foonii keessa keenya keessaa ni ka'a. Sana qofa qabbaneessuudhaaf daqiiqaa muraasaaf kan nuti dhaga'amu sanarraatu bilisa ba'uudhaaf jecha lubbuu keenya bitamtuu cubbuu taasisna jechuudha. Kanadha ejja kan jedhamu. Cubbuun kun kan raawwatamu gaa kan nama dhibu cubbuuwwan addaa keessa hundumaarraa adda jedhamuudhaan ejji kan ilaalamu. Cubbuun kun kan raawwatamu mana qulqullummaa waaqayyoo ta'uudhaan kan qulqullaa'e foon keenya irratti kan raawwatamudha. Kanaan cubbuuwwan warreen kaan irraati addadha jechuudha ejji. Kanaafidha duuka buchillee maal jedhee ture qulqulluun Phaawulos ergaa isaa gara saboota Qorontos kan erge boqonnaa kan jalqabaa boqonnaa 6 lakkoofsa 18 yoo ilaalle ejjarraa fagaadhaa. Cubbuu namni hojjetu hunduu fooniin aladha. Ejja kan raawwatu garuu foon isaarratti cubbuu raawwata jechuudhaan qulqulluun Phaawulos dubbateera. Cubbuuwwan warreen kaan duukaallee wal bira qabuudhaan jechuudha. Kanaafuu ejji cubbuuwwan isaan kan irraa adda kan ta'u qaama keenya irratti mataa keenyaan kan raawwannu. Yeroo kan raawwannu immoo jalqaba mataa keenyadha kan nuti miidhaa jirru cubbuu kan raawwanne mataa keenya irrattidha. Lammaffaa immoo obboleessa keenyaaf obboleettii keenyatti cubbuu raawwanne jechuudha. Maaliif dhiirri tokko shamarree tokko duukaa wal quunnamtii saalaa kan taasisu yoo ta'e mana qulqullummaa kan waaqayyoo kan taate obboleettii isaa irratti cubbuu raawwachaa jira jechuudha. Lammaffaa immoo mataa isaa irratti mana qulqullummaa waaqayyoo kan ta'e mataa isaa irratti cubbuu raawwate jechaadha. Sadeeffaa immoo waaqayyoon daffare jechuudha. Waaqayyoon maal taasise? Abboommii waaqayyoo cabse. Waaqayyootti balleesse jechuudha. Yoo labbe kaasuudhaaf kan yaadde qulqullichi Daawit maal jedheera? Bersaabeedhaan gara isaatti fudhatee fedha foonii isaa erga hojii raawwatee booda faarsaa 50 ilaala. Waaqayyo sitti balleesseera si qofa yakkechuudhaan waaqayyoon kadhate jechaadha gaabbii gale. Kana jechuun maal jechuudha? Obboleessa keenyatti cubbuu kan raawwannu yoo ta'e obboleettii keenyatti cubbuu kan raawwannu qaama isaa irratti yoo ta'e kun kallattiimaan waaqayyootti cubbuu raawwachuu jechuudha. Waaqayyoo yakkuu jechuudha jechuudha. Kanaaf ejji cubbuuwwan warreen kaan irraati amma kanaatti mana qulqullummaa waaqayyoo xureessuu kan jechisuu danda'u waan ta'eedhaaf dhuguma cubbuu guddaadha jechuudha.
kanaafidha waaqayyos mana qulqullummaa kan taane lapheen keenya kan ta'e kana qulqulleessinee akka ittiin jiraannuudhaaf mootummaas akka dhaalluudhaaf malee ejjiin akka ittiin si'ool akka nuti hin galleef booda immoo abidda gahannamaatti akka nuti hin gatamneedhaaf maal jedhe hin ejjiinaa ejja raawwatinaa jechuudhaan dubbateera jechuudha. Egaan ejji akka kanaa yoo ta'e akkamitti immoo raawwatamuu danda'a kan jedhu immoo muraasa isaanii haa ilaallu keessumattuu gosoota ejjaa jechuu dandeenya. Ejji egaa mataa isaatiin cubbuu tokkodha. Mataa isaatti gaafa ilaallu ejji cubbuu tokkichadha. Garuu karaa adda addaa immoo ni raawwatama. Gosoota adda addaa ni qaba. Gosoota kana gara fuulduraatti seerota wangeelaa kan jedhan barumsa gooftaa keenyaa yeroo bira geenyu bakka sanatti kan kaasnu yoo ta'e illee asitti garuu karaawwan yookiin gosoota muraasaanii sadan tokko ilaaluudhaaf yaalla. Kan jalqabaa sassatummaadha. Kan lammaffaa immoo gaa'ela booda hiriyyaa lammaffaa barbaadu. Kan biraan immoo qaama ofii daldalu. Kanneen kun sadan karaawwan ittiin ejji raawwatamaniif gosoota ejjaa jedhamuudhaan har'aaf kan ilaalludha kan ta'ani. Sassatummaa jechuun namoonni gaa'elaan murtaa'anii maatii taasifachuudhaan akkasumas gara fuulduraatti sanyii isaanii bakka buufachuudhaaf namoonni hin barbaanne mataa isaanii qofa kan jaallatan akka barbaadanitti fi guyyaa barbaadanitti immoo ejja kan raawwatan isaan kun maal jedhamu sassatoota jedhamu jechaadha. Yeroo barbaadanitti nama barbaadan duukarra gaa'ela namaa gidduu seenuudhaan akkasumas immoo obbolaawwan warreen ganaa gara fuulduraatti gaa'elaaf deeman jireenya isaanii balleessuudhaaf ofii isaanii erga badanii booda ofii isaanii erga karaa waaqayyoo karaa wangeelaa erga gadhiisanii booda nama akka isaanitti immoo cubbuu kan raawwatan jechuudha. Isaan kun sassatoota jedhamu. Akkasumas immoo namni gaa'ela erga hundeessee booda guyyoota sanbataa guyyaa sanbataa jechuun walqunnamtii saalaadhaaf hin eeyyamamu akkasumas nama kiristaanaa keenyaatti gara fuulduraatti yeroo waa'ee gaa'elaa bira geenyu kan ilaalluudha kan ta'u guyyoonni sanbataa kabajamoodha. Guyyaan itti dhiigaaf foon gooftaa keenyaaf fudhannu waan ta'eedhaaf guyyaan sanbataa abbaan manaa fi manaa wal bira ga'uun qaban. Darbees immoo guyyaa ayyaanotaas akkuma kana kan kabajamudha. Tsoomiiwwan torban mana kiristaanaa keenya abbaan manaa fi manaa siree adda addaa rafuudhaan kan isaan ittiin dabarsuu qabanidha. Egaan isaan kana hundumaa namoonni gaa'ela sirriidhaan erga walitti dhufanii booda erga tokko ta'anii booda guyyaawwan kana garuu dabaluudhaan guyyaa ittiin walqunnamtii saalaa raawwatan taasisanii yoo fudhatan maal jedhamu sassatoo jedhamuudhaan asirratti ramadamu jechuudha. Egaan gochi kun walumatti bakka tokkotti maal jedhama gaa'elli isaanii qulqulluudhaan tekiliiliidhaan walittaa dhufanii qurbaanaan walittaa dhufanii garuu kana kan raawwatan yoo ta'e ejja raawwataniiru jedhamuudhaan akka tokkotti ejja ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu kan jalqabaa isa kana kan ibsudha jechuudha. Kan lammaffaan gaa'ela booda hiriyyaa lammaffaa barbaadu. Takkaa gaa'ela raawwatanii achi keessa osoo jiranii kan hiriyyaa biraa barbaadu jechaadha. Gaa'ela keessatti haati manaa fi abbaan manaa gaa'ela qulqullaa'aadhaan maal ta'u qaama tokkoof foon tokko ta'u. Nama lama yoo ta'an iyyuu garuu foon isaanii tokkodha. Qaamni isaaniis tokkodha. Erga kanaa booda garuu sababa adda addaadhaan diiyaabiloos keessa isaanii galuudhaan akkasumas immoo keessa isaaniidhaa kan ka'u fedhii foonummaa isaanii hoogganuu dadhabuudhaan maal taasisu abbaan manaa haadha manaa isaa dhiisee bakkee irraatu shamarra biraa kan barbaadu yoo ta'e bakkee irraa haadha manaa nama biraa kan barbaadu yoo ta'e akkuma kanaa haati manaas immoo isa dhiisuudhaan dabartee bakkee irraati abbaa manaa obboleettii ishee kan biraa kan barbaadu yoo taate akkasumas immoo obboleessa ishee kan ta'e kan biraa kan barbaadu yoo ta'e gaa'ela isaa kana kitaabni qulqulluu maal jechuudhaan kaasaa ejja jechuudhaan kaasaa jechuudha. Ejja jechuudhaan ni dubbatamaa jechuudha. Kanaafuu namni gaa'elaan erga murtaa'e booda maal taasisuu qaba? Gaa'ela sanaadha jiraachuu kan qabu jechuudha. Gaa'ela sanaa kan taasisu taanaan garuu kun akka ejjaattidha kan ilaalamu jechuudha. Akkuma kanaallee kan hiikamte kan fuudhee akkasumas immoo kan itti heerumtallee hiikee kan jirtu kan heerumtallee isaan kun lamaanis ejja jedhamuudhaan ni kaa'a jechuudha. Inni kun Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 2 yoo ilaalle tokkoffaa Qorontos boqonnaa 7 lakkoofsa 2 yoo ilaalle haala wal fakkaataadhaan argachuu ni dandeenya jechuudha. Kanuma kan ibsan jechuudha. Kan biraan immoo kan nama gaddisu qaama ofii daldaluudha. Qaama ofii daldaluudhaan ejja hojii taasifachuudhaan madda galii taasifachuudhaan ittiin jireenya taasifachuudhaan obbolaawwan keenya shamarran baay'een mana nyaataa hoteela adda addaatti galuudhaan hojii kana akka hojii dhuunfaa akka hojii sirriitti qabachuudhaan kanneen jiraatan
isaan kunis ejja raawwatan jechuudhaan karaa daandii ittiin ejji raawwatamu keessaa tokkodha jechuudha. Mataa isaaniitiin cubbuu raawwatan kan biraa obboleessa isaaniitti cubbuu raawwatanii sadaffaa immoo waaqayyotti cubbuu raawwachaa jiru jechuudha. Kanaafuu inni kun baay'ee kan nama gaddisiisu guyyaarraas namoonni baay'een kan ittiin jiraachaa jiran waan ta'eedhaaf sirriitti beekamuu fi daandii ejjaa isa guddaa jedhamuun kan beekamu namoota baay'ee gara si'ooltti galchuudhaaf kan qophaa'an jechuudha. Guyyaa guyyaatti namoonni jijjiiramuudhaan deemuudhaan diiyaabiloosii fi akkasumas immoo yeroo hundumaa ejjaaf cubbuudhaaf akka isaan bitaman kan taasisu. Ofii isaanis immoo jireenya isaanii guutummaa cubbuudhaaf jechuudhaan kan jiraatan waan ta'aniif kun cubbuu guddaadha jechuudha. Kan itti aanu immoo har'aaf kan ilaallu sababoota ejjaaf nama saaxilanidha. Egaan namni cubbuutti kan saaxilamu maaliifidha? Sababni isaa maalidha kan jedhus amma ta'e ilaaluudhaaf haa yaallu. Sababoonni dhala namaa gara cubbuutti galchan baay'eedha. Sababoonni baay'een ni jiru. Isaan keessaa muraasni asitti tarreeffamaniironna isaan kana beekuun barbaachisaadha. Kan jalqabaa uffata sirrii hin taane uffachuudha. Shamarri tokko uffata sirrii hin taane uffata qaama ishee mul'isu uffattee kan deemtu yoo taate kallattiimaan kun cubbuu guddaadha. Jalqaba mataa isheetiin cubbuu raawwatteetti lammaffaa immoo obboleessi ishee gara cubbuu gara hawwii cubbuu ejjaatti galchaa jirti jechuudha. Kitaabni qulqulluun dhugaa ba'a kana Siraak boqonnaa 26 lakkoofsa 9 yoo ilaalle Sofooniyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 8 fakkeenyaan maal jedha? Uffata akkasii kanneen uffatan dhuguma isaaniif adabbiin akka ta'u jechuudhaan kaasee ni argannaa jechuudha. Akkuma kanaas immoo baay'isanii nyaachuu fi dhugaatii qaama keenya gara cubbuutti galchan akkasumas immoo kanaaf kan kakaasan kana dhuguu jechuudha. Namoonni baay'een guyyaa har'aa akka barbaadan wanta qaban qofaaf nyaachuudhaaf wanta argachuu danda'an qofaaf nyaatanii qaama isaanii gara cubbuutti kanneen galchan akkasumas dhugaatii sammuu namaa adoochuu of wallaaluudhaan ganama cubbuu erga raawwatanii booda ganama deebi'anii yeroo isaan itti of baranii jira waan ta'eedhaaf kanneen akkasii kanarraa yoo fagaanne cubbuu kana raawwannu jechuudha. Hawwii foonii guyyaa hundumaa keessa keenyarraa kan ka'u hawwiiwwan foonii kun cubbuu kanaaf madda tokko ta'etu ni jira. Akkuma kanaas immoo barbaachisaa kan hin taane walitti dhufeenya saala faallaa. Shamarri tokko waa tokko kan hin beekne calliseetuma guyyaa hundumaa dhiira tokko duukaa kan taasistu yoo ta'e fedhiin cubbuu fedhiin ejjaa kun keessatti guddachaa deemaa jechuudha. Kanaafuu eenyu wajjiraan akka taphannullee beekamuun barbaachisaadha. Ani isheen nan beekaa isheen obboleettii koodha ishee duukaa wanta akkasii hin qabu jennee callisteetuma walitti dhufeenya hin barbaachifne kan humnu yoo ta'e guyyaa tokko kufuun keenya ni oolu jechuudha. Kanaafuu obboleettii koo gaafa jennu shamara akka isheen taate irraanfachuu hin qabnu. Obboleessa koo gaafa jennus immoo akka dhiira ta'e immoo irraanfachuu hin qabnu jechuudha. Annaa isaan kun guyyaa tokko gara cubbuu kanatti nu galchuu waan danda'aniidhaaf kanarraa of eeggachuun barbaachisaadha. Kan biraan immoo sirba, footoowwan, barreeffamoota, fiilmiiwwan waa'ee ejjaa isaan hundumaa ilaaluu, dubbisuu yeroo hundumaa isaan duukarraa yeroo keenya kan balleessinu yoo ta'e kunis dhuguma cubbuu kanaaf madda guddaa ta'uudhaan ni tajaajila jechuudha. Keessumattuu guyyaarraa sirbi ba'us, fiilmiiwwan hojjetamanis waa'ee ejjaan dubbatan yoo ta'e, waa'ee saala faallaan taphatan yoo ta'e namni ni ilaalu. Kanaafuu guyyaarraa kanneen raawwataman kun hundumtuu kallattii maal duukaa wal qabatudha ejja duukaarraan kan wal qabatanidha. Annaa isaan kanarraati of eeggachuudha. Yeroo kamuu taanaan sirba dhaggeeffachuun kiristaanarraan eegamu. Kan sirba kana taasisu yoo ta'e mootummaa waaqayyoo hin jiru. Kiristaan sirbarraa bilisa ta'uu qaba. Darbee fiilmiiwwan kanarraa bilisa ta'uun barbaachisaadha. Fiilmiiwwan hafuuraa qulqulloonni abboonni keenya kan isaan ittiin jireenya isaanii dabarsan yoo ilaalle dhuguma mootummaa waaqayyoodhaaf kanneen nu qopheessan baay'ee waanta jiruuf kanneen waa'ee biyya lafaa taphatan irraa of eeggachuun footoowwanis dhaggeeffachuudhaatu of qusachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaan amma kana yoo ta'e sababoonni kun isaan kana qofa jechuu osoo hin taane nuti ni beekna fuma keenyaayyuu ni beekna waan ta'eedhaaf san hundumaa beeknee irraa fagaachuun barbaachisaadha jechuudha. Egaan qormaatota akkasii kana immoo egaan ejji kun qormaata ta'eedhaanis immoo nuuf ni dhiyaata waan ta'eedhaaf qormaata yeroo ta'ee dhufu akkamitti mo'achuu dandeenya kan jedhus beekamuun barbaachisaadha. Kun egaa karaa lama ni dhufa. Kan jalqabaa fedhii keenyarraa ka'uudhaan ni dhufa. Lammaffaa immoo diiyaabiloos nu keessa galchuudhaaf ni yaala. Kan fedhii keenyaa salphaadhumatti irraa fagaachuudhaan ni mo'anna. Fakkeenyaaf guyyaa hundumaa footoowwan, barreeffamoota, sirboota, fiilmiiwwan ilaaluudhaan mataa keenyaan cubbuutti kan of galchine yoo ta'e isa kanarraa fagaachuudhaan cubbuu kanarraa bilisa ta'uu ni dandeenya. Kan biraa immoo hiriyaawwanii bakkeewwan cubbuun kun itti nu affeerre irraatti fagaachuudhaanis irraa fagaachuu hin dandeenya jechuudha. Baay'isnee nyaachuurraa dhugaatii sammuu keenya fuudhanii balleessanii
akkasumas walumaa galatti dhugaatii kan jedhame irraa of qusachuu irraa fagaachuudhaan cubbuu kana mo'achuu hin dandeenyu. Hawwii irraa fagaachuu keessa keenya kan jiru hawwiiwwan kana irraati of irraa fageessuun ni dabarra. Kan lammaffaa immoo fedhii diiyaabiloos immoo nu qora waan ta'eedhaaf isa kana immoo yeroo hundumaa kadhannaatti cimuudhaan mataa keenya hojiitti biizii taasisuudhaan kana mo'achuu hin dandeenya. Tsoomiif qabsuu irratti cimuudhaan mo'achuu dandeenya. Gaabbii galuuf qorrobu kan qorrobu nama qorrobu bira hafuurri diiyaabiloos kamuu hafuurri ejjaas haa ta'u hafuurri hawwiiwwan adda addaas biraan dhaabbatu. Kanaaf hojiiwwan kun hundumtu hafuura diiyaabiloos mo'uudhaaf karaa ejjaa kan inni qoru kanarraati bilisa ta'uu dandeenya jechaadha. Akkuma kanaa inni guddaan immoo yeroo hundumaa qabsuu abbootii qulqullaa'oo dhaggeeffachuu, dubbisuu, isaanii ilaaluu, isaan akkamitti darban kan jedhu ilaaluudha. Qulqulloonni baay'een ni jiru. Karaa qulqulloota warreen dhiiraa keessaa fakkeenyaaf kan akka Musee Tsalim, Armoolii keessaa kan akka Immaa'u Saaraa akka isaan ittiin hafuura ejjaa mo'atan kan nama dhibudha baay'ee. Kanaafuu isaaniin gaafa laallu kan keenya guyyaa irraa kun salphaatti keessaa bahuu wanta dandeenyu waan ta'eedhaaf kana yeroo hundumaa kan taasisnu yoo ta'e dhugumaaf qormaata kanarraati bilisa bahuudhaaf ni dandeenya jechuudha. Kan biraan immoo kan xumuraa kan ilaallu egaan ejji kun waaqayyoo in ejjinaa nuun jedheera. Yoo ejjine hoo maal miidhaan isaa kan jedhu ilaalamuun beekamuun barbaachisaadha. Miidhaan ejjaa karaa lama ilaalama. Kan biraa foon keenyatti kan jalqabaa foon keenyatti kan inni fidu kan lammaffaa immoo lubbuu keenyatti kan inni miidhudha. Foon keenya irratti abdii akka nu taasisa hundumaa abdii malee akka jiraannu dadhabina sammuu keenyaadhaaf sababa ta'a yeroo hundumaa sammuun keenya kan hojii tokko raawwannee ofitti amanuu akka nuti hin qabaanne taasisa. Cubbuudhaaf booji'amnee akka jiraannu nu taasisa. Akkasumallee hiriyaa keenyaan gaditti akka nuti of ilaalluus nu taasisa jechuudha. Maaliif waa tokko ija jabaannee illee nama hojirraan dubbachuu nama hojirraan taasisuu hin dandeenyu. Kana keessi keenya maal ta'e jechaadha kanaan cabeera waan ta'eedhaaf. Karaa lubbuu immoo kan xumuraa kan ta'e lubbuu keenya bara baraaf gahaan namatti nu galchuu kan danda'udha. Kana kan caalu hin jiru jechaadha miidhaan ejjaa kana kan caalu wanta hin jireef bara baraaf maal taasisa abidda gahaan namaatti akka gubachaa diiyaabiloosiif kan qophoofte isa hojirraan bakka isaa gallee akka jiraannu wanta taasisuudhaaf kana beeknee irraa fagaachuu qabna jechuudha. Egaa walumaa galatti namni qaama isaaniitti cubbuu kan raawwachuudhaaf lubbuu isaa gubannaa bara baraaf kan inni itti qopheessu kun ejja jennee kan ilaalle kanadha jechuudha. Kan biraan ejji wal quunnamtii saadhaatiin qofa kan raawwatamu osoo hin taane hawwiin ejjaa illee gosa ejjaa keessaa tokkodha. Inni kun seerota wangeelaa ja'an kanneen jedhaman keessa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barsiisee kan jiru waan ta'eedhaaf gara fuulduraatti kan itti deemnudha kan ta'u. Har'aaf asuma irratti nugaa kutaattaanuun abboommii torbeeffaa hinatiin kan jedhu qabannee kan dhufna kan ta'u. Kan nu barsiisee kan nu gorsee waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kan dhaggeeffannee nutis immoo firii gaariitti oomishne dhaaltuu mootummaas akka ta'an fedhaa fi yama isaa nuuf haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deemtu nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.